Ashamaar kafuuni kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaanusii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaanusii namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaanusiif haarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya Muhaanusii subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uun nutti makama nutilleen isin simanna isiniin jenna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaanusii oduu keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turaan ammas afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Ajajaa waraana biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaadhaa Dambidolloo fi Naqamteetti imaluudhaan diinni mootummaa Oromoo kuffisuudhaaf waliin hojjechaa jira. Nuti ammoo tokkummaa hin qabnu haa tokkoomnu. Ijoollee keessan bosonaa galchaa waboo jechuudhaanis Dambidolloo fi Naqamteetti haasaa wal fakkaataa taasisaniin jaarrolee biyyattiitii fi akkasuma gama biraatiin abbootii amantaa hawaasa bal'aa walitti qabuudhaan haasaa godhanii ammoo ummataaf gaafiiwwan garagaraa dhiheessanis ummatarraa deebisaa dhabuunis dhagahamee jira. Dambidolloo fi Naqamtee keessatti ammas nu cinaa dhaabbadhaa jechuudhaan ummata kan gaafatan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa akkuma muummee Abiyyi Ahmad Naqamteetti ammas carraanuuf kennaanu bira dhaabbadhaa jechuudhaan dubbatanii fi nagaa labsinaa ijoolleen haa galan jechuudhaan waamicha dabarsan. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaatis Dambidolloodhaa fi magaalaa Naqamtee keessatti tokkummaa nuti waan hin qabneef jecha ammoo diinni keenya fannoodhaa fi Eertiriyaa waliin ta'anii mootummaa keenya kan Oromoo kana kuffisuudhaafis hojjechaa jiran haa tokkoomnu waliin diina ofirraa haa qolannu jechuudhaan waamicha dabarsanii jiru. Haa ta'u malee waamicha kana ummanni magaalaa Dambidolloo fi Naqamteetis hin fudhanne. Inumaatu Fiild Maarshaalichas yeroo sanitti mormii mudachuun dhagahamee jira. Haa ta'u malee fannoon beekamtii mootummaa Biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiin Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Walloo fi akkasuma kaaba Shaggar keessatti ummata dararaa guddaa irraan gahaa jira kan jedhus gaafii ta'uudhaan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatiif dhiyaatee jira. Garuu Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa nuti qaama diina biyyattii ta'e akkamiin ammoo waliin taane ummaticha akka dararus ayyamna. Qaamni kun mootummaa Oromoo kana kuffisuudhaaf shira adda addaa hojjechaa jira. Haa ta'u malee fannoodhaa fi Eertiriyaas ofirraa qolachuu kan dandeenyu tokkummaan jechuudhaan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa abbootii gadaa akkasuma gama biraatiin abbootii amantaatii fi hawaasa bal'aa walitti qabuudhaan Dambidolloo fi Naqamteetti ammoo mari'achiisanis mariin isaanii bu'aa malee waan hafe fakkaata. Fiild Maarshaalichi ammoo qaama mootummaa dhufaa fi darba hunduma waliinuu biyyattiin tiksanii fi akkasumatti illee siyaasarraa bilisa jedhamaniitis abdatamaa kan turan amma ergama muummee Abiyyi Ahmad fudhachuudhaan mootummaa kana cinaa haa dhaabbannu, fannoo fi Eertiriyaa ofirraa haa qolannu, waboon haa galuu jechuudhaanis ummatatti watwaataa jiraachuun isaanii saaxilamee jira. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa akkuma muummee Abiyyi Ahmad Naqamteetti dubbatan dubbisan fakkaatu dubbachuun isaaniitis himamee jira. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaadhaa humna kumaandoo Rippaabilikaan Gaardii danuudhaan ammoo eeggamanii helikoophteraan yeroo Naqamtee fi Dambidolloo qaqqabanitti hawaasa walitti baasanii kan mariisisan. Hawaasarraa ammoo gaafiiwwan garagaraa isa mudatanis gaafichaaf deebisaa waan hin qabneef hundumaafuu haa tokkoomnu, tokkummaa nu barbaachisa, ijoolleen keessan galuu qaban jechuudhaan waboon galuu akka qabus ammoo abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaarrolee hawaasa biyyattii hundumattuu dhaamanii deebi'uun isaanii dhagahamee jira. Muummee Abiyyi Ahmad Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa kan erganiif ammoo
duula waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n labsee maqaa hirbuu shinnigaa jedhuudhaan duulichi kana booda akka labsamneef jecha tooftaadhaas jedhamaa kan jiru oggaa ta'u duulli WBO yeroo ammaan tana labsee lola guddaa guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru mootummaa kokkee waan qabee fi kisaaraa gurguddoo irraa waan gaheef meeshaalee waraanaa gurguddoo WBO'dhaan kan booji'amanii fi qabeenyi mootummaa hedduun ammoo waan barbadeeffamaniif duula hirbuu shinnigaa kanaan lolicha akka dhaabbatuu fi kana booddees ammoo duulli waraanaa Oromiyaa keessatti akka labsamneef haalli haa mijjatu jechuudhaan fiildi maarshaalichi erganis ammoo fiildi maarshaalichi yeroo Dambidolloo fi Naqamtee gaanitti nuti nagaa barbaanna WBO'n kun ammayyuu lola guddaa labsee lolaa jira haa ta'u malee mootummaan inni lolaa jirus kan Oromooti mootummaan garuu isa loluus hin barbaadu barbaannaan ammoo torbee tokkotti illee balleessuu danda'a jechuudhaanis dubbii dubbatanii akka turanis saaxilamee jira haa ta'u malee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa kanaan dura mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhee qaamni fudhatus hin jiru ummanni Oromoos kana tolchee beekaa Oromoon bilisoomee jira taanaan mootummichi ammoo kan Oromoo ummata Oromoo bakka bu'u taanaan bosona maal barbaannaa garuu duuba deebis hin qabnu qaamni achitti aangoo dhuunfatee jiru Oromoo waan taanii fi tuuta maqaa Oromoo himatan qofa waan taaniif araa kiiloorraa Oromoo irratti du'a labsu hangan dhaabnetti ammoo nutis lolicha hin dhaabnu jechuudhaan lola itti fufuudhaaf akka jiran kanaan dura dubbatanii turuun isaanii inni yaadatama fiildi maarshaalichinis ammoo WBO'n gaafii guddaa deebii hin qabne gaafate jechuudhaan dubbatanii turuun isaanii inni yaadatama haa ta'u malee yeroo lolli guddaan gaggeeffamaa jiru kanatti fiildi maarshaal Birhaanuu Juulaa kutaalee Oromiyaa godinoota adda addaatti deemanii hawaasa mariisisuu fi manguddootaa waliin walgahii godhuu akka qaban muummee Abiyyi Ahmad ajajanii bobbaasanis ammoo Pirezidaantii Shimallis Abdiisaatis gara mariitti adeebinuu jechuudhaan WBO'dhaaf waamicha nagaa godhaa turuun isaanii inni yaadatama haa ta'u malee lolichi jabaachuun itti fufee jira Pirezidaantii Shimallis waamicha araaraa kan nagaa godhanis fiildi maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaatis gama lixa Oromiyaa deemanii ammoo marii nagaa godhanis WBO'n hiikkatu ijoollee keessan galchaa jedhanis lolichi hin dhaabbanne haga dhugaan sabaa ifa bahuu fi gaafiin sabichaa deebii argatuttis lolli dhaabbatu hin jiru kan jedhe WBO'n duula guddaa maqaa hirbuu shinnigaa jedhuun labse kanaanis injifannoo gonfachuun fuulduratti adeemaa jiraachuus waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Ministeerri kaabinee waraana Israa'el beena mootummaa yeroo atattamaa gadhiisan kun ammoo garaagarummaan karoora waraana booda Gaazaa ilaalchisuudhaan ministeerri muummee Benjaamin Netiyaanuu qaban irratti jiru bal'achaa deemuuf mallattoodhas jedhamee jira gaafa dilbataa Tel Aviv keessatti akka aangoo isaanii gadhiisan ibsa yeroo kennanitti ammoo murtiin kun miira ulfaataatiin kan fudhatameedha jedhan hiree hin taane ta'ee muummee Netiyaanuun ammoo gara mo'icha dhugaattis akka hin dhiyaanneef nu dhorkaa jira kuni ammoo gidiraan hamaan kun akka itti fufuus kan mirkaneessuudha jedhan jeneraalli waraanaa sooramarra jiran ammoo kan Israa'el yeroo baay'ee Netiyaanuu qeequudhaan beekaman kun ministeerri muummichaa guyyaa filannoo akka murteessuufis gaafatanii jiru Netiyaanuun ergaa fuula X irratti ammoo maxxansaniin beekuun yeroo itti ammoo duulicha addaan kutanii miti yeroo itti humnootatti makamaniidha malee jechuudhaanis beeniidhaaf deebii kennanii jiru ji'a darbe keessa ammoo Mr. Ben bulchiinsi Hamas Gaazaa keessatti akka dhumatuuf bulchiinsi sabdaneessaatee daangaa bulchiinsa sana ammoo yookaan Gaazaa keessatti akka uumamu dabalatee akkamiin akka Israa'el galmaawwan tarsiimaawaa jaan itti ammoo milkeessuu dandeessus akka lafa kaa'aniif Mr. Netiyaanuudhaaf guyyaa dhumaa waxabajjii 8 kennanii fi ture ministeerri muummee Israa'el Netiyaanuun garuu ammoo yeroo sana jecha gatii hin baafneedha jechuudhaan kana jechuun ammoo Israa'eliif mo'amuudha jedhaniitis dubbicha mormanii kan turan oggaa ta'u ministeerri kaabinee waraana Israa'el been ammaan tana mootummaa yeroo atattamaa Israa'el gadhiisanii jiru kunis mootummaan Israa'el kun gama diigamsaattis adeemaa jira jechuudhaan biyyoota lixaatis yaaddeessaa jira